Shalom, shalom, shalom. Ijoollee abbaakum. Addunyaa hundumarratti nageenyii fi araarri gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa baay'atu. Ani obboleessa keessan Abdallaadha. Turtii yeroo dheeraatiin booda har'a biqee jedhee dhufeera. Baga nagaa taatan. An tajaajilli koo jireenyi koo hundumuu nagaadha. Maqaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bara baraan ka eebbifame haa ta'u. Ameen. Sooshaal miidiyaan kun torbee kana waan ho'aa qaba waa baay'ee olii gad oofaa jiran sooshaal miidiyaa tiiktookii qofa osoo hin taane kutee gara feesbuukii sooshaal miidiyaa kam irratti iyyuu wanna olii gad deemaa jiru kan yeroo baay'ee namoonni hedduu irra deddeebanii sheernaa godhan anillee yaada kiyya waa'ee faarfataa asirratti argitanii kana yaada koo kennachuudhaaf as dhufe. Egaa Waaqayyo maqaan isaa haa eebbifamu. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Egaa faarfataan asirratti argitan kuni afaan Oromootiin faarfataa lallabaa wangeelaa akkasumas yeroo tokko raajillee jedhee akka of waamu ofii isaatii dubbatee jira. Amma immoo amantii isaa gara amantii kiristaanummaa irraa gara amantii islaamummaatti jijjiirratee jira. Eega dhaqee ammoo waa baay'ee haasaa jira, waa baay'ee dhugaa ba'aa jira. Turtii isaa waggoota 15 wangeela lallabesi dubbataa jira. Kana isin hin dinqini. Akkas jedhee dubbata yeroo baay'ee haasa kiyya kana dubbii waaqaa keessa iddoo tokko isinitti mee gara haasa kiyya bal'aatti seena. Wangeela keessaa Yesuus Kiristoos bakkuma tokkotti angooftaadha hin jenne kanaaf gaafii na ta'e itti dhiisee gara amantii Islaamaa dhaqee. Waaw! Waggaa 15 lallabee beeka. Waggaa 15 faarfatee beeka. Waggaa 15 waldaa Jamottis Finfinnettis ijaaree beeka. Waggaa 15 biyya garaagaraa deemee lallabaa ture jedhaa beeka. Hoo! Ajaa'ibuma kun barana waa arguuf jirra Waaqayyo nu kaa'e. Egaa Yesuus Kiristoos eessatti waaqa ofiin jedhe kan inni jedhuu fi deebii kana fuudhaatii sheer godhaa biraan naagaa yoo isin rakkisuu baadhe adara amaanaa kanaan dura viidiyoo kiyya kamiyyuu ilaaltan sheerii naa godhaa koppii liinka naa godhaa jedheen beeku. Amma immoo viidiyoo kiyya irraa buusaa hin dukkaneessaa maal godhaa baay'ee rakkisaa yoo isinitti tole yoo isin rakkisuu baadhe koppii liinkii sheerii godhaatii isa kanallee waliin dhaqqaba. Wangeela Maatewos boqonnaa 16 irraa kaafne yoo dubbifne Yesuus Kiristoos dubbii arraba isaatiin afaan isaatiin akkana jedhee dubbate. Yeroo tokko ganama tokko duuka buutota 11 gara gaara tokkotti isaanii beellamee gara gooftaa keenya Yesuus Kiristoos eega dhaqanii booda akkuma isatti dhaqaniin ammoo jilbiifatanii Yesuusii sagaduu eegalan. Haaleluyyaa. Achi keessa namoonni tokko ammoo himmaman hin shakkan maaf isaaf saganna waaqa tokko abbaa isaati sagaduun wayyaa jedhani. Yesuus Kiristoos suuta jedhee gara isaaniitti siqee gara isaaniitti siqee bira gahee akkana jedheen waaqa irrattis lafa irrattis waaqummaan anaaf kennameera. Gooftaan ana waaqni ana jedheera. Isa kana qofaa miti iddoo kumaa kitala dheeruu dandeenya. Yesuus Kiristoos angooftaadha bakka jedhetti Qorontos tokkoffaa boqonnaa 8 lakkoofsa 6 irratti illee godhattani waaqni tokkochi ana jedhe. Haaleluyyaa. Maqaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos haa eebbifamu. Egaa Waaqayyo dinqii gurguddaa hojjechuu eegaleera bara kana. Sobdoonni, raajonni sobdoonni, warroonni wangeela osoo hin beekne wangeela beekna jedhanii lallaban, wangeela osoo akka dubbii Waaqayyo ajajutti hin lallabne, garaa isaanii irraa raajii dhaggeeffatanii kan lallaban, kan Waaqayyo dhimma itti hin baane, sobdoota, hattoota, sagaagaltoota, warra saba isaatiif hin tolle, Waaqayyo iddoo maarsaa koo iddoo taphaa gootanii balleessitan iddoo daldalaa gootanii jedhee qaccee fudhatee garafaa mana keessaa yaasuu jira. Maqaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos har'as boru haa eebbifamu. Akkana jedha Roomee boqonnaa 13 lakkoofsa 8 Yesuus Kiristoos kaleessas har'as bara baraan isumaa hin jijjiiramu jedha. Maqaan gooftaa Yesuus Kiristoos haa eebbifamu. Anis amantii Islaamummaa irraatii dhufe. Garuu achi keessatti akka isaa kana guddaa kanallee waggoota 15 amantii Islaamaa keessa turre. Haa ta'uti beekee hubadhee naagalee maatii koo irraa waan bare ilaalee achi salaataa ture yeroo isaatti gooftaa yeroo natti mul'atu dubbii isaa wal bira qabee olaalu dhugaan karaan jireenyi ana jedha wangeelli lafa kaaya ofitti amanamummaadhaan garuu amantii Islaamummaa keessatti wabiin akkasiin jiru karaan deemtuun beekamu an dhugaadha an karaadha an jannata bakka kana si geessa jedhee Quraanni abdiin sitti nooru. Kanaaf anillee dhiisee garanaas dhufe. Egaa namni kamuu mirga amantii barbaade hordofuu qaba.
an obboleskiya mana waaqayyo keessa soo jiraate baay'eetti gammada maaliidhaaf Yesuus Kiristoos 99 dhiisee akka barbaacha deeme gatiin mucaa kanaa gatiin obboleessa kanaa waaqayyo biratti olaanaadha har'a inni deemee gubata keessatti jiruu barabaraa keessaa gara gubata barabaraatti yeroo inni ce'u akka obboleessi tokkotti baay'ee gadda asirra warri jirtan kiristaanonni baay'ee yeroo burjaajuuftani dhimmicha isaa baay'ee ol kaaftanii baay'ee ulfeessitanii yoo haasoftan kukkubbeessitanii yoo haasoftan anaaf waan xiqqaadha maal guyyaa guyyatti paasteroonni ustaazonni jajjaboon bebbeekoon gara biraa turan waggoota 15 fi quraana kan barsiisan as deebi'anii wangeela lallabaan jirani as dhufanii gooftaa fudhataan jirani maal dhaqaa biyya laalaa harruma TV araaraa qofa olaaltani namni kuma meeqatu islaama irraa gara gooftaatti dhufaa jira iyyuu cufaa qofa biratti nama 6,10 miti Yoonaataan Akililuu qofa biraan meeqa lallabdoota guyyaa kumaaf kitila dhufam isa kana badanii horii guddaatti baasanii itti dhangalaasanii faarfattuu yookaan halaltuu takka gara amantii ofiitti deebisanii wanni guddaa wanni dhufu hin jiru waaqayyo kan dhaabe qofatu dhaabbata kanaa booda warri waaqayyoof hin taane sobdoon inuma buqqa'u gindicha dhugaarra dhaabbatanii warri firee hin baafne firee mukni gindii irratti ija hin godhanne firee hin godhanne dameen gogaan hin qeexxa'ama hin ciccirama hin caccabsama ibiddatti qabsiifama kanaaf wanni nama dinqisiisu tokko illee hin jiru Yesuus Kiristoos har'as borus bara baraan gooftaadha gooftummaan isaa anaa miti anarra ka'ee ganama kana ka'ee yoo deeme Yesuus Kiristoosin isaanillee boru yoo islaamummaa dhaqan Yesuus Kiristoos gooftaadha manni isaa guutuudha addunyaan guutuun kan Kiristoosiiti ani soo waaqessuu baadhee Yesuus Kiristoosin odu'aanuyyuu callise dhagaan Yesuusin waaqessa shimbirroon Yesuusin obboroo kaatee ganama afaan beektuun weeddiftiif inni waaqa dhugaati baay'ee waan nama dinqisiisu miti bara baraan maqaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos haa eebbifamu rakkinni yeroo ammaa kana biyya Itoophiyaa keessatti baay'ee rakkisaadha jireenyi baay'ee rakkisaadha dhugaa ijoollee waa tokko soo beenne gaariidha garuu rakkinni soo hammaate mana waaqaa keessi jabaatanii dhaabbachuun gaariidha waraana moo goraadeedha moo ajjeechaadha moo beela moo ari'atamuudha moo maaltu Kiristoos irraa addaan nu baasa nuti bar temporary jiraanna biyya lafaa kanarra yeroodhaaf jiraanna biyya lafaa kanarra boroo ammoo hin deemna manni keenya ka harka namaatiin hin ijaarramne bakka qaala'insi jiru hin jirre bakka mana ijaarraan hin jirre bakka baasiin hin jirre bakka siyaasni wal dhiibuu wal caccabsuun hin jirre anaaf warra na bakkaata warra Kiristoosin abdataniif manni harka waaqayyootiin ijaarame samii gubbatti nu eegaa jira biyyi lafaa rakkinniif gadadoon dhiphinni beelliif rakkinni ari'atamuun biyya ormaa irratti rakkachuun hin darba isa arginu kana kan argine wal bira hoo madaalle inni mul'anne hin caalam haaleluyyaa maqaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos haa eebbifamu baay'een dinqisiifatamina gana kabraa deemuuf jiram waaqayyo warra isaan tolle warra dhoksaa icciitii biraa baatanii deeman waaqayyo mana isaa keessaan baasa faarfataan kun har'a ibinaan hin galateeffadhe Yihuudaan Yesuus Kiristoosin saantima 30tti gurguratee booda of fannise obboleessi keenya kun gatii Yesuus Kiristoos yoo deemellee wanna jireenya isaa jijjiirutti gurguratee deeme miiliyoonatti gurguratee deeme gatii waaqa kennaa yeroodhaa gara yerootti baay'ee mi'aadha akka salphatti waaqa argamu miti gara biraa deemtan waan fiddanii gurgurattanuu hin jiru keessin irraa bitanuu hin jiru gatiin isaa baay'ee olaanaadha Yesuus Kiristoos har'as borus bara baraan inni waaqayyoodha kanaaf obboleeyyan koo bakka jirtanitti qixa jirtanitti jabaadhaa wangeela dubbifadhaa dubbii waaqaatiin gadhaabadhaa kun dhufee kun deeme isin faana irraafaminaa garaan keessan jabaatee haa dhaabbatu Yesuus Kiristoos inni hin dhufa anaaf isin fudhachuudhaaf firdii irra teessoo firdii irra taa'ee qajeellotaa fi jallootatti kan faradu firdii qajeellinaa kan kennu furtuu si'ooliif furtuu jannataas furtuu azaabas karkaa qabu Yesuus Kiristoosidha obboleessi keenya kaarra gane kun waaqa duratti Yesuus isa ganam warra nama duratti ganan Yesuus Kiristoos abbaa isaanii duratti isaan gana warra asitti dhugaa isaa ba'an achittis dhugaa isaanii ba'am Yesuus Kiristoos har'as borus bara baraan gooftaadha haaleluyyaa naa eebbifama shalom sheer koppii linkii walii tolchaa isin rakkiseen beeku yoo isinitti tole haaleluyyaa